dhibba afurii fi 97 gaalaa fi loon iddoo harreedhaa fi waan gandi san qabu guututti bakkatti irraa haasan. Nama fixuudhaaf qabeenya Oromoo saamuun ummata Oromoo dachirraa buqqaasuun irra turee jira. Saniifuu lafatanya sanis amma Soomaaliin fudhattee qabeenya dhabnee namaa fi qabeenya jiru hundi barbadaa'ee sababa sanitti biyyaa bahuun nu mudate. Sadii ol ka ta'u waltajjii dhiitee uummanni guutumatti eega naannoo 5 jala bulaa jiran dubbiin kun dubbii chaartaraatiin garaagarummaan qabu tagaafa abaa'oo qabu irraa hirkisanii gaara baasanii baadiyyaa taa'aa jiranii Tigree magaalaa naganiitiin garaagarummaan qabdu jarana isin garree Itoophiyaa keessa wajji jiraachuu hin dandeenyu kaakumaadhaa fi muuno mooraa boqottootaa Kiiniyaatti galla mangistummaan keessan eega kana taate isin garree bagaa hajeen manguddoonni kana jaaniini akkasitti baqatanii ba'an jechuudha. Achumarraa namuu xiqqoo qabu darsa qabu guurratee gara goloodaa gajeela. Haan booqee deebisan dura jarjaraa duraa booqetti dhaqqaban. Haan aanaa goloodaa, haan aanaa minoo, haan aanaa taifeetti dhaqqaban jarjaraa dura. Nu lafuma Itoophiyaa keessaa hin jiraannu jedhanii. Lafa mootummaan tokko manni tokko haa gubatu, haa tokko haa ijaaramu. Ganda irratti ijaaru mootummaan mariidhaan ganda abaluu kana maqaan isaa haa haqamu gandi abaluu maqaan ganda abaluu asirratti haa ijaaramu jiru keessa hin jiraannu. Haya gaarii gootee jedhan jaarsi tokko numaa hundi bulla naannoo 5 sanitti baratamuun afaan Oromooti moo afaan Somaaleeti ta'a akka jiru. Hanu bulchu afaan Oromoo dubbata moo afaan Somaalee dubbata lama jeen. Oromoo irraa gara Somaalee jijjiiramuudhaaf wanni nuti bu'aa qabnu xiqqaa guddaan miindaa argatamu bishaanii bombaan hulatti nu galamu faayidaan nuti Somaalee irraa argannu tan Oromoo irraa dhabne maali jedhanii mee bulchiinsuma obbo Diyoo dadhabaa bulchiinsa gaariin qabu jettan kanarraa wanni nuti dhabne maali jedhanii tan isaanirraa dhabne tan Somaalee irraa argannu jennaani nuti akka nama tokkootti isin yaanneeti akka dhiigni keessan gadi naqamu akka Somaaleen isin hin finne jennee tanaaf isin mari'achiisne malee waan biraatii miti jenna. Hoggaa ormaa afaan isaanii bee hanama jeesee dhiifama namaan jiru jalatti bulaanu jettan uummata Oromootiif yaaddamu nutti yaaddanii eeggaa fi godhe jaarsi tokko. Asirratti ati galcha addaa qabdaa ilaalcha abaawoodhaa qabdaa turii jedhanii waltajjii keessaa baasanii. Akkasitti uummanni waltajjii dhiitee bahe guyyaatti aanu lafa duwwaa qabatte tana Somaaleen lafa duwwaa dhufteetuma alaabaa dhaabbatte hanqa ammaa irra taa'u jirte jechuudha. Amma amata lama geenya amata lamaffaa keessa jirra. Araddaa qileedha ganda taa'u kan nama minishaa haa jiru nama lubbuu qabu nama wahii beeka jaan aanaatti federaalii waltajjiidhaaf irraa walii qabee galche. Ufanii tuma makiinaadhaan akka nam tokko keessan jirre namni qawwee qabu minishaan qawwee shanyaa firii shan biintoo kajaan ka firii shanyaatu shokoosii fi kanallee kan qabne keessan jirre beeka. Federaala wajja asoo qabanii ufanii tuma makiinaa afuriin keessa bu'anii dhalumarra deemuu eegalan dubartoota 375 gudeetan araddaa qilee keessatti. Dubartoota saniif dawaan godhame tokko hin jiru wanni godhame takka hin jirtu. Mirga dhala namaa Afrikaadha, Itoophiyaadha, dhimma dubartoota Afrikaa, addunyaatti jaanii faranjoonnis dhufe yeroo san dawaa goggodhaniif hoggaa faranjoonni hote isin kana maarree isin goona akkana jaa'u wanni hogga san mari'atan dila hoggaa faranjoonni hote wanni godhame takka hin jirtu achi dhaabbatte. Amma makiinaa kiyya irratti biidoolee takka yoo achirra ka jiru san suuraa hogga san kaase kiiloomeetira 500 galaanaatti fuudhee deemeetiin achi geesse hoggaa halkanootti ol deebisee maas buufata fayyaa geessee buusee baala sultaanota obbo Diyooti ni gurgurata waan san deebanii warra dukkaanaarra hiranii gatii xiqqoo qaqqabanii gurguranii warra dukkaanaarraa bitee haaree meeshaa gargaarsa uummataa dhufe Hooggananii obiidiyoo galgala ooltachaas istoora deebisan ganama gannu feesisan ganama baasanii gurguratan halkan bitan suuqa halkanii
magaalaan aanaa wayyuu san Huseen halkan waa addaan bitachuutti beekamti. Halkan makiinaan bakka iyyuu dhaabbatee fe'atee yaa guyyaa biyya mootummaa qabdu sirriidha fakkaatti. Halkan ammoo namni aangorra jiru hundi kaan kuma kudhan kaan kuma digdam soddommaarree kana wanni isaan haasawan maallaquma malee waan biraatiin. Meeshaa gargaarsa uummataaf dhufu hundi gurguratan. Meeshaa gargaarsa uummataa dhufu guutumaan guututti gurguratan. Achiini Araddaa Mojooldeyaatutti aana magaalaan aanaadhaa magaalaan lammaffaadhaa zooniin isii Mojooldeyaa kana keessa Roggee jedhamti. Magaalaa Roggee tana Soomaaleen dhuftee weerartee uummanni innis xiqqasho minishaan ijoolleen afran takkatachii jirtu. Tabuufata fayyaa eegdu qawwee itti dhodhooytee ijoollee sanis bakkatti gatanii qabeenya miliyeena 40 ol yookaan gara miliyeena 50 olitti shalagamu. Bakkatti saaman qorqorroo buqqaasan buufata fayyaa wanni takka nafni kompiitarriin gara 18 moo 28 jedhan kompiitara qoftiin laaptooppii maarree kan buufata fayyaa kasee jiru. Buufata fayyaa guddaatu jira bakka sana. Mootummaan naannoo teenyaa san Oromiyaa ifiifis waan tole qabeenya siituu Somaalee irraa dhorkuu hin dandeenye uummata Somaaleedhaa lijuu hidhii burree tanaatu polisii naannoo Oromiyaa magaalaa keessa gatee uummata gatee walitti harkisanii daanyaa qottuuti yaanii garaa keessa dhiitaadha meeshaa guuran. Mojooldeeni magaalaa Roggee akkasitti to'annaa jala oolte naannoo 5 fudhatamte qabeenyi jiru saamame. Federaal poolisiin achuma magaaluma san mana quraanaa high school biiroo godhatee ta'a. Nagaya naannoo tanaa hin ajee. Akkasuma Araddaa Muluqqeetutti aanu. Araddaa Muluqqeedhaa bakka afuritti yoo adda fuudhan Araddaan Muluqqeedhaa bakka afuritti yoo adda baaste bakki 3 Soomaalee jala jirti. Bakka takka Oromiyaa jala jirti. Oromoo jala jirti. Uummanni Oromoo hanqa tokko ofirra jiraachuu danda'a. Bakka duraan biiroon Araddaa turte. Waan kan naannawa Kurfaalee Muluqqee mayyuu gaarreen Kurfaa 99 jira Muluqqee mayyuu keessa. Bakka Muluqqee jaansan. Wanni namni wal fixuuf Kurfaalee sanii lafa gaariidha. Lafa mijjooytuudha jireenya ilma namaatiif akkaan gaariiti. Saniif jecha wanni Somaaleen qabsoo gootuufi san guutumatti Somaalee fudhatee harkaa qabu. Muluqqee mayyuu gaarreen Kurfaa dilesan. Deebi laga Gobeellee Raaree Godaa Gola Awwaaraa Dharraayyoo Muudaa Dharraayyoo Ulaan Ulaa bishaan bahe Jabaa Horaa Hora Dhiiriidhaa Raaree Saabbii kan hunda Somaalee harkaa qaba. Golololaa kan hunda danda'a. Uummata Oromoo irraa kaasanii godaansisanii ammatti ijaaraa jira yeroo amma jiru ta'u. Yoo mootummaan hin arkuudha mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waan kana muka takka waan dubbachuu dandeessu hanqan takka hin qabdu bu'aa takkaas nuuf hin qabdu obbodiyoon bakka buutee nama tokkoof dubbachuu hin dandeessu. Nama tokko nama lamaa miti nama kana yakkisaa kun akkanaa miti akkana jedhee namnummaan obbodiyoo tokko dhaabbatee federaal poolisii fuula isaa dura dhaabbatee dubbachuu hin danda'u. Gaa daawwattoota TV birraa akkuma keessummaan keenya Abdii Ayyuub Ibsaa yookaan Dheereen nu haaseetti Araddaa Taa'aa Furaa Haroorees Gaara Walloo Jidduu Misraa Qilee aanaalee kana akka nama tokkotti anis deemee waan hin beekuuf aanaalee yoo walitti deebisan kiiloomeetira hedduudhaan shallagamu Somaaliidhaan dhuunfatamee jiraachuun waan hedduu nama gaddisiisaa fi innaa kana ta'u mootummaan biyya walqixxummaan haqaaniin bulchaa jiru jedhu naannoo takka uummata tokko irra deeggaree bifa kanaan Oromoo miidhuun hedduu shira durumaanuu irratti xiyyeeffatan gaggeessaa jiran fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan nama gaddisiisu kan namas illee ajaa'ibsiisu mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabbata mootummaan ifin jiru waan takka godhuu dhabasaa lafti Oromoo guyyaa guyyaan samamaa namni Oromoo ajjeefamaa bakka jirutti inni waan takka godhuu dhabasaatu hedduu nama ajaa'ibsiisa. Meegaa inni kana ta'eefu keessummaa cimaa tokkotu har'a asitti waliin argama. Inninis itti gaafatamaa waajjiraalee poolisii Araddaa adda addaa fi bulchaa aanaa Odaa Bultumii fi Habiroo akkasuma Hancaa fi
bakka bu'aa baartii Ofkoo obbo Abdallaa Qaasim bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin haga tokko hojjettee waan beektuuf haala gaddisiisaa amma keessummaa keenya nu ibsa kanarraa maaltu si dhagahame maal irraa nu ibsita obbo Abdallaa?